rokkeettiiwwan zuuf moortaariiwwan akka keessatti argaman eereera. Sirna walharkaa fuudhinsa meeshaalee waraanaa gurguddaa kanarratti koreen ogeeyyii gamtaa Afrikaa taajjabbiif argamuu ibseera. Qondaalli TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin waadaa raawwii waliigaltee galmaan ga'uu isaanii eeranii gama mootummaa federaalaatiinis waadaan galame akka raawwatamu abdii qabaachuu himan. Guutuusaa ammayyuu itti aanaa isinitti hima. Guyyaa kibxataa humnoonni Tigraay taankii, moortaarii, rokkeetii dabalatee waraana Itoophiyaaf dabarsanii kennu qondaalli waraana Itoophiyaa dubbataniiru. Meeshaaleen kunneen kan waggootii lamaan darban mootummaa Itoophiyaatti lolaa turanidha. Meeshaan lafa kaa'uun akkaataa waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin irra ga'ame bu'uura godhachuun kan raawwatamaa jiru. Waraanni waggaa lamaaf ture Itoophiyaa guddoo hubee eega waliigaltee nagaa irra ga'amee booda garuu jijjiiramatu jira. Tajaajiloonni bu'uuraa eegalaniiru. Maloonni kominikeeshiniis suuta jalqabaa jiru. Tarkaanfiin meeshaa lafa kaa'uu waliigaltee nagaa baatii 2 dura irra ga'ame itichuu keessatti gumaacha olaanaa qaba. Gamtaan Afrikaa sochiin kun waraana waggaa lamaaf ture xumura itti tolchuu keessatti kallattii sirrii irra akka jiru agarsiisaa jechuun ibsan. Dubbii TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniin meeshaa lafa kaa'uun isaanii kun waliigaltee kana hojiitti hiikuun ni saffisiisaa jechuun dubbatan. Yeroo waliigalteen ga'ame sanarraas barfatu meeshaa kaa'uun qaamolee waliigalticha lafa qabsiisuuf dalagaa jiraniin jajameera. Gareen to'annoo gamtaa Afrikaa akkaataa hojiirra oolmaa waliigaltichaa hordofuu keessatti imaanaan itti kennames meeshaalee waraanaa yeroo kennaman mirkaneessuu ibse. Sagantaa meeshaa lafa kaa'uu yookiin waraana Itoophiyaaf kennu magaalaa Maqalee irraa kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtu Agulaayeetitti eegaluu gabaafameera. Sagantaa kanarratti bakka bu'aan humnoota Tigraay Mulugeetaa Gabra Kiristoos adeemsi meeshaa lafa kaa'uu eegaluun nagaa buusuuf tarkaanfii ijoodhaa jedhan. Yoo nagaa akka qabaannu barbaachise kanneen dubbiif karra banan mara jiraachuu hin qaban amantaa jedhuun socho'aa jirra. Nagaan hunduma keenyaaf barbaachisaa jechuun dubbatan. Bakka bu'aan waraana Itoophiyaa Leetinaal Koonel Alamee Taaddasa gama isaaniin nuyi qaama Itoophiyaa tokkodha. Lamaan keenyayyuu lafa da'oo keenyaatii nagaa hubannoo fi jaalala bu'uura godhachuun sochoonee jechuun dubbatan. Akkaataa waliigaltee nagaa Afrikaa kibbaa irratti ga'ameen humnoonni Tigraay meeshaa waraanaa jajjaboo waraana Itoophiyaatti dabarsanii kennu. Gama kaaniin humnooti Eertiraa fi Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'uu qabu. Qaamolee lamaan mootummaa federaalaa tumsuun lolaa turan. Torban muraasa darban waraanni Eertiraa magaalota Tigraay keessaa ba'uu jiraattonni ibsaniiru. Ta'us naannicha gadhiisanii ba'uun isaanii hin beekamu. Tarii dhimmi waraana Eertiraa waliigaltee nagaa guddoo jajamaa jirutti danqaa uumuu mala jedhanii kan yaaddaan jiru. Hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa seenuun haleellaa bananii hidhamtoota 100